Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa. Kun dhimma fayyaa irratti odeeffannoo fayyaa kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Akkuma beekamu yeroo hamaa kana keessattuu yeroo COVID-19 yookiin Corona Virus faca'insi isaa akka ibidda saafaa balali'aa jiru kana keessatti falli yookiin tooftaan faca'insa kana dhaabuuf ogeessonni fayyaa golee addunyaa irra jiran barsiisaa jiran keessaa inni tokko of eeggannoo akka ta'edha. Maloota of eeggannoo kana keessaas immoo inni guddaan marsaa jireenya vaayirasii kana cabsuu kan danda'u walirraa fagaachuuf mana turuu akka ta'e ogeessonni fayyaa garaagaraa barsiisaa turaniiru. Nutis barsiisaa jirra. Mee guyyaa har'aa irratti wanti nuti ilaallu yeroo mana turru yookiin immoo stay home kana keessatti maal gochuu qabna yookiin immoo mukuu yookiin immoo gaddabuu dibbirtii kan jennu jechuudha. Yookiin immoo dhiphina ta'uu danda'a. Yeroo mana teenyu kan akkamitti qolachuu dandeenya? Akkuma beekamu yeroo dhibeen hamaa tokko balaan tokko dhufu namni tokko ni naaha yookiin immoo dhiphina yookiin immoo stressii garaagaraa keessa of galchuu danda'a. Sammuu fi qaamni hojii fi gubarees immoo mana taa'ee dabarsuun jabduu itti ta'uu danda'a yookiin immoo muddamaa keessa nama seensisuu danda'a. Kanaaf wantoota armaan gadii gochuudhaan yookiin immoo wantoota kanaa gaditti isiniif eerree jiru gochuudhaan haala hamaa kana yookiin immoo yeroo hamaa kana keessa dabarsuun akka danda'amu keessaafuu yeroo mana turru keessa jechuudha. Tokkoffaa irratti tasgabbaa'uu akka qabnu, raafamuu hin qabnu, sodaachuu hin qabnu, baay'ee of dhiphisuu hin qabnu. Inni guddaan of eeggannoo ittisa vaayirasichaa jabaannee gochuu akka qabnudha. Walirraa fagaachuu, mana keenya turuu akkasumas immoo tooftaawwan ittisa garaagaraa harka keenyaa fa'aa dhiqachuun barbaachisaa akka ta'e hubadhaa. Lammaffaa immoo miidiyaa yookiin immoo oduu dhibeewwan kana dabarsan ofirraa hir'isuu qabna. Yeroo kana jennu oduuwwan marsaalee hawaasummaa yookiin immoo sooshaal miidiyaa irraas ta'ee miidiyaalee biroon darban guyyaatti yoo baay'ate si'a 2 maddeen namoota irraa argachuun gahaadha. Malee miidiyaawwan garaagaraa sooshaal miidiyaan odeeffannoo sobaa garaagaraa facaasuu danda'u kan inni irraa of qusachuu akka qabnu gamanumaan isin beeksisa. Inni kan biraa ilaalcha poozitiif ta'e qabaachuu akka qabnu yookiin immoo ilaalcha qabaataa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Haalli keessa jirtan kan yeroof ta'ee fi kan darbu ta'uu of amansiisuu qabna. Akkasumas immoo mana taa'uun sodaaf otoo hin taane of eeggannoof darbees lubbuu namoota biraa oolchuuf akka ta'e ofitti amanuu qabna yookiin immoo sammuu keenyatti himnee amansiisuu qabna. Yeroo kana jennu sammuu keenya maal jennee amansiisuu qabna? Haalli keessa jirru kun kan bara baraan itti fufu miti. Kan darbu ta'uu isaa sammuu keenya amansiisuu qabna. Inni kan biraas immoo wanti nutti dhufe kun sodaaf otoo hin taane of eeggannoo mana taa'uun keenya immoo sodaadhaaf osoo hin taane of eeggannoodhaa fi akkasumas immoo lubbuu namoota biroo baraaruuf yookiin immoo oolchuuf akka ta'e of amansiisuu qabna. Inni kan biraa amaloota idilee keessan hin jeeqna. Yeroo kana jennu sa'aatii wal fakkaataa ta'etti rafuu, sa'aatii wal fakkaataa ta'etti ka'uu qabna. Fakkeenyaaf har'a sa'aatii 2tti rafnee bor sa'aatii 6tti rafna yoo ta'e, har'a sa'aatii 4tti rafnee bor sa'aatii 7tti rafna yoo ta'e sirrii miti. Kan biraa immoo qulqullina afaanii fi ilkaan keenya eeggachuu. Yeroo baay'ee namoonni akkuma hirriba ka'aniin namoonni tokko akkuma hirribaa ka'aniin kan dhiqatan yommuu hojii deeman fa'aa ta'uu danda'a. Garuu mana waan turruuf fuula keenya dhiqachuu, qulqullina afaan keenyaa fi ilkaan keenya eeggachuu dhiisne balaa biraan buusuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo qulqullina qaama keenyaa sirriitti of eeguu akka qabnu gamanumaan isin beeksisa. Inni kan biraa qaama keessan sosochoosaa yookiin immoo sochii qaamaa gochuun gaariidha. Yoo xinnaate guyyaatti daqiiqaa 30 sochii qaamaa hojjechuun barbaachisaadha. Sochii qaamaa kana immoo kallattii garaagaraan kaasnee ilaaluu dandeenya. Muuziqaawwan garaagaraa banattanii mana keessaatti qaama sochoosuu dandeessu. Siitaappii ta'uu danda'a, pushaappii ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraati. Sussuka miidiyaawwan garaagaraa yookiin immoo tiiviiwwan garaagaraa irraa banattanii ittiin socho'uu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo wantoota mana taa'anii hojjechuun danda'aman hojjechuu.
tarii dandeettii garaagaraa qabaachuu dandeessu. Dandeettii kitaaba barreessuu. Akkasumas immoo dandeettiiwwan garaagaraa kan mana taa'anii hojjechuu hin danda'amu. Hojjechuun gaariidha. Inni kan biraa immoo dallaa ofii yoo gibbii mana qabne yoo ta'e dallaa ofii qajeelchuu, biqiltuu garaagaraa yookiin immoo ilillii garaagaraa fa'aa dhaabuu, kanneen mooraa keessa jiran fa'aa kunuunsuu yookiin immoo mooraa keessa immoo jira yoo ta'e fa'aa dhaabuun barbaachisaadha. Inni kan biraa kitaaba dubbisuu, fiilmii ilaaluu. Fiilmii baay'inaan ilaaluu hin qabnu yoo fiilmii darbee ilaaluun gaariidha. Namoonni yeroo dheeraaf fiilmii ilaalan jiraachuu danda'u. Fiilmii ilaaluu qofa irratti dabarsuu jiraachuu danda'u. Kun dogoggora. Maatii wajjin jirtu yoo ta'e immoo tapha garaagaraa maatii keessanii sagantaa garaagaraa sagantaa kadhannaas ta'uu danda'a. Sagantaa salaataas ta'uu danda'a. Sagantaa quraanaas ta'uu danda'a. Haala kanaan dabarsuu jechuudha. Inni kan biraa yeroo kan akka carraa gaariitti fudhachuun sirriitti keessa ofiitti dhaggeeffachuu akka qabnu. Sirriitti keessa keenya ilaaluu akka qabnu. Tarii namoonni baay'ee yeroo kana jedhu balleessaa garaagaraa yoo balleessan illee balleessaa keenya irraa yeroo itti qalbii jijjiirannu ta'uu danda'a jechuudha. Gara fuulduraatti immoo hariiroo hawaasummaa akkamii, hariiroo gaa'ilaa, akkasumas immoo hariiroo hojii kanaafaa karoora baasuun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee yeroo kanaaf yeroo biraa tarii yeroo argachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef. Inni kan biraa inni gara dhumaatti waliin ilaallu maatii yookiin immoo hiriyoota ofii bilbilaan quba qabaachuu. Tariitii kanaan dura sababii hojiin biizisiin godheef maatiin keessanis dhiphachuu danda'u ta'a. Fira keessaniif dawwaluu dhiisuu dandeessu ta'a. Yeroo kana immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan kanneen maatiin irraa yookiin immoo jaalalli irraan sababa garaagaraan fa'aa jaalalli keessanis ta'uu danda'a. Hiriyoota keessanii yeroo dheeraaf wajjin barattanis ta'uu danda'a. Isaanii waliin haasa'uudhaan tarii immoo namoota itti balleessan yoo qabaattan, nama isin itti balleessan illee yoo qabaattan, dhiifama wal gaafachuudhaan sammuu keenya nagaa gochuu akka qabnu gamanaan isin beeksisuu barbaada. Kanaaf yeroo mana teenyu wantoota nama sirriitti hundumaa irra deebi'uudhaaf amaloota idilee keenya jeequu hin qabnu, sochiiwwan qaamaa garaagaraa gochuu qabna, kitaabawwan garaagaraa dubbisuu, fiilmii ilaaluu akkasumas immoo